Hello. 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 Akkam jirtu nagaa keessanii? Nagaa keessanii jirtu. Nagaa alhamdulillah. Nagaa galata waaqa. Baga nagaa taatanii haadha Simbooti. Rabbi jajjabina isiniif haa kennu. Abshaa isiniifis firoottan hundaafuu uummata Oromoo hundaaf jajjabina haa kennu. Dhimma Simboorraa isin gaafachuu barbaadeetanii waan xiqqoo. Maqaan keessan eenyu jedhama? Loomiidha. Loomii. Adde Loomii dhalattuu naannoo kamiiti isin? Dhalattuu naannoo kamiiti isin? Meettaa Walqixxee. Meettaa Walqixxee naannoo Shawaatii? Shawaa Lixaa. Shawaa Lixaa Meettaa Walqixxee. Ayyee mee xiqqoosii dhimma Simboorraa nutti himuu dandeessu? Simboonii yoomi wanni kun kan irratti raawwate sa'aatii meeqatti akkamitti mee waan irraa beektan nu himame? Naannoon sa'aatii sagaliiti. Ayyee. Gaafa 21. Ayyee. Gaafa sana naannoo sa'aatii sagalii san keessatti akkuma ilmoo haati ilmoo ishee ergattuun kaadhi dhaqiitoo suuqii dhaqiitii buna nuu bitii kottuu jedhe. Mana keessaa buna nuu bitii kottuu itti ergitanii? Suuqiin ergee. Tole. Isa suuqii sana gattee buna sana nuu bittee dhuftee buna irratti naqadhee taa'ee buna ashaa ture. Buna sana otoo naasha'uutiin kottu dhaqiitii kaardii nuu bitii kottuu abbaa keetiin dawwallaa hin jedhe. Achumarraan qoshi dura dhaqee shintibeetii dhaqee dhufuu himaamu naan jette. Dhaqishiin jedhe. Tole. Anaaf amma ka shintibeetii sana dhaqee achirraan deemteesse. Buna sana miicee akaa'ee tumee mucayyoon ijoollee kaardii dhabde moo maal taatee sadattee beekananii mana walakkaa daandirraa xiqqoo ishii gara hoteelatu jira fuuldura keenya sanii. Manyitaan keenya duubarraa diraamaa laaluu dadde moo maal ijoollee mucayyoon nahee sadattee doggaan akkana gadi ba'u bakka teekinooloojiin hin jirtu. Eessatti ijoollee mucayyoon suuqirraa dhabde moo kaardii kana naanna'ameetuma gara mana keessatti ol deebi'an. Hogganaan gara manaa keessatti ol deebi'u amma zidee kanaan gad deebi'ee karambullaa wayiitutu manyitaa keenya fuuldura mana puulii isatu mana keessa jira. Duuba sanarra jira mucayyoon mana puulii taphachiistu immoo achi taphachiisaa jettee puulii taphachaa jiru. Mucayyoo waamitananii Simboon kun achi keessa jirti hin jedhe. Lakki hin jirtu ishiin as keessa hin argine lakki hin jirtu naan jette. Achumarraan Simboo jedhee raawwadhee sanii intaatoo shintibeetiin dhaqaa naan jette kaardii nu bittannaa shintibeetiin dhaqaa nuun jette mucayyoon sadatteennaf haraati nuti nama abbaa jira shintibeetii keessaatti namni akkanumatti shintibeetii keessaa gadi ba'e mana fincaanii keessaa. Achumarraan haadhee kanaan gara mana keessatti ol deebi'ee kan amma garaa dhumti waa didee na dhaabbatee gadi ba'e. Ammoo ganaan gadi ba'u mucaa wayii mana fincaanii dhaquudhaaf kaataa yaa caalaa Simboo bakkeetti argitee shintibeetii dhaqee tananii kaatee siibdee dhufanaan jettee bakka isheen natti nabe argitee dakattii jennaan hin argine lakki qoloon gaddeebee tanan hoggaan gaddeebuuf si ilaalaadhee mucaa shintibeetii lixxe. Ayyee. Mucaan hoggaa shintibeetii lixxe daanni oggumaan gadi taa'u asii achi argee deemni mucaan Simboo jennaan na diddeedhe mucaa shintibeetii keessaa gadi beetuma mudhii qabatee dhaabbate. Maal caalaa achi jirti moo maali babbareechiftii nan ergadheen bee akkamitti achi jirti moo maali gurbaayee hoggaanaan jedheeni kaadhoo fooyin irra jira. Fooyit irra jira. Ayyee.
Achuma irraa ani bakka ani yeroo sana bira ga'ee mucayyoo xiyyaa achirraa buufachuu hin dandeenye naasurraa nan keenan iyyee. Fannifamtee jirti jechuudha? Hayyee. Waan fannifamuu akkumatti bakka namuma hirkatee too'ii dhaabbata sitti namatti fakkaatti. Ani bakka achuu naasurraa nan qabame yeroo sana hoggaananiyyuu warri sababii fuulii taphachaa rasuu muluu isaanii gadi yaa'anii maal taates naan hin jennu. Mucayyoo xiyyaa achirraa waan tokko gargaaruuf hin dhaan. Ani yeetanaan garan itti kaadheen beeku nan beenatti fakkaata yeroo sana isaanis mucayyoo xiyyaa naa gargaaruu hin dandeenye anuma duukarra yaa'anii too'ii deemanii ba'anii. Erga sanii qaamni biraa dhufee mucayyoo xiyyaa achitti naa gargaare. Mucaan waanuma daqiiqaa muraasa keessa lubbuun sii darbee jechuudha. Mana fincaanii keessaa namni ba'e sun to'annoo jala ooleeraa ree? Hin beekne nammaa fi lakkan hin beeku oolchan ta'ee waan isaan godhan. Amma baay'ee nama gaddisiisa haalli mucaa keenyarra ga'e kuni baay'ee nama gaddisiisa. Amma namoonni to'atamaniidhuma jiru moo bahaniiru? Lakki to'atamaniidhuma jiru. Dubartoota miti kan qabaman dhiirri wanni qabame ni jiraa? Quban qabu dubartootuma san malee. Hayyee mee uummata Oromootti maal dhaammattu? Ani wanni nani dhaammadhu mootummaan ogummaa isaatii fi beekumsaa fi aangoo isaaniitiin na gargaaranii dhiiga mucayyoo xiyyaa naa barbaadudhaa fi qaama kana mucayyoo xiyyaa kanarratti wallaallee ola deemtuu kanarratti gindima kanarratti kana magaalaa gaggeesse kana amma dandeettii isaanii biyya keessas kan jiran alas kan jiran namni hundinuu gumaa mucayyoo xiyyaa akkanaa barbaadan hankanaan alaa wanni hin jedhus wanni dhaabus maaltu jira kunii sammuun keenya biizii nu ta'e waan tokko iyyuu dubbachuu hin danda'anii beekatooyii waan nama isaan gargaaree akkana gargaaran kanuman dhaama wanna biraa uuman qabuun. Galatoomaa ulfaadhaa jajjabina isiniif kennuu isiniifis maatii hundaaf jajjabina isiniif kennuu simboonii hangafa turte immoo simboo malee ijoollee daa'ima kan biraa qabdu? Lakki shanaffaadha. Simboo shanaffaadha jechuudha. Umuriin sii waggaa 8 jedha gariini umuriin sii meeqa? Waggaa 10,2006 dhalatte. Hayyee egaa jajjabina isiniif kennu maatii hundaafuu isiniif jajjabina kennu deddeebinee isin hordofnaa waan jiru galatoomaa ulfaadhaa jajjabaadhaa isinii waliin jirra ummanni Oromoo guutuunis ummanni miidiyaarra jiru sagalee isinii ta'u jira ammas sagalee isinii taanaa galatoomaa ulfaadhaa. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo akkuma isin dhagahaa turtanii kuni haadha Simbootii. Hundi keenya iyyuu bakka jirru haadha Simbootiif sagalee ta'uu maatii fi firoottansiitii jajjabina hawwina hundumti keessan iyyuu viidiyoo kana do it share copy link repost gochuudhaan akka mucaa kanaaf ilmoo keenya kanaaf Simboodhaaf sagalee taanu isiniin jedha hunduma keessan rabbiif jecha isin jaalladha yeroo gaarii naa qabaadha galatooma.